Tole, hordoftoota waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii gaa walitti deebine irrallee kutaa barnoota biraatiin gaa kutaan barnoota keenya har'aa kan walii wajjin ilaallu waa'ee gochibsiiti. Egaa kutaa barnoota keenya har'aa osoo hin ilaalin dura kutaa barnoota keenya 29ffaa yeroo darbe ilaalle keessatti xiqqoo si yaadachiisuudhaaf waa'ee gochaa himaa yookiin gochima yookiin ibsa xumuraa ilaallee turre waa'ee xumuraa yookiin immoo waa'ee gochimaa ilaallee turre. Egaa gochimni qoodama garee jechoota keessaa isa tartiiba sadaffaarra keenyee walii wajjin ilaalledha. Tokkoffaa irratti waa'ee maqaa ilaallee, taanee waa'ee ibsa maqaa ilaallee, egaa sadaffaa irratti waa'ee gochimaa ilaallee, har'a immoo isa tartiiba afuraffaa irratti waa'ee gochibsii ilaallee jechuudha. Egaa gochibsiin maal akka ta'e immoo har'a walii wajjin ni barannaa. Na duukaa bu'aan hordofaan isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni haaraa taatanii gara chaanaalii keenyaa dhuftan yoo isinitti tolee chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa akka barumsi biraa isiniif ga'u, akkasumas immoo laayik godhaa jennaa. Akkasumas immoo yoo nama biraan fayyadattanii yaaddanii sheer godhaa fi isiniin jechuu barbaanna, kabajaan isin gaafannaa. Egaa gara barumsa keenya irratti deemna. Tole, akkuma jalqaba jedhe barumsa keenya irraa waa'ee gochibsiiti. Egaa gochibsiin maali jennee gaaffiidhaan eegallu. Egaa gochibsiin maal akka ta'e, maaliif akka fayyadamnu, akkamitti akka fayyadamnu immoo walii wajjin itti fufnee yoo ilaalle ni hubattu jedheetan yaada. Kanaafuu mee ittuma fufnee ilaalla. Egaa gochibsii inni jedhu kuni xumibsiis jechuu dandeenya, maqaa isa kan biraa jechuudha. Akkasuma yookiin immoo ibsa xumuraa. Egaa xumibsii inni jedhu kuni ibsaa fi xumura walitti dhufee xumibsii jedhame yookiin immoo inni gochibsii jedhamu kun immoo ibsaa fi gochima yookiin ibsa gochimaa kan jedhu walitti dhufee kan jecha gabaabaa kana gochibsi kan jedhu kan uumamedha. Egaa inni kun akkuma maqaa isaa ibsu waa'ee gochaa tokko kan ibsudha yookiin immoo waa'ee xumura tokko yookiin xumura hima tokkotti fayyadamnu kan ibsudha. Egaa gabaabumatti hiikkasaa walii galaa yoo ilaalle akka kitaaba baay'ee irratti barreeffametti gochibsi yookiin xumibsi yookiin ibsa xumuraa jechuun jechoota hima keessatti gochima yookiin xumura dura galuudhaan akkaataa yookiin yeroo bakka irra deddeebii gocha tokkoo kan ibsanidha jechuudha. Kana jechuun isaan sun jechoota akkamitti akka booddee ilaallaa. Isaan kun jechoota jechuudha. Xumibsii yookiin gochibsii kun jechoota hima keessatti xumura dursanii galuudhaanii akkaataa yookiin haala gochi tokko itti raawwatame, sababa gochi tokko itti raawwatameef, yeroo gochi tokko itti raawwatame, bakka gochi tokko itti raawwatame, akkasumas immoo irra deddeebii akkaataa gochi tokko itti raawwatame kan nuuf ibsanii xumibsii yookiin gochibsii jedhaman. Egaa kana faayidaan isaanii seera afaan Oromoo keessatti akkaataa gochi tokko itti raawwatame, sababa isaa, yeroo isaa, bakka isaa kan nuuf ibsanii xumibsoota jedhamu. Egaa asirratti xumibsoonni kun akka maqibsiin walitti akka hin buunee fi egaa maqibsoota kan jenne yoo darbe akka ilaalletti maqibsoonni maqaa booddee galu. Kana jechuun erga maqaan barreeffamee maqaatti aanan dhufu waa'ee maqaa sanaa dubbatu yookiin waa'ee maqaa sanaa ibsu jechuudha. Waa'ee maqaa sanaa ibsu jechuudha. Egaa isaan ilaalleera gosoota isaanii wajjin. Xumibsoonni garuu yookiin ibsoonni xumuraa kun xumura dursanii dhufu. Xumibsoota barreessanii xumurootonni itti aananii barreeffamu jechuudha. Kanaafuu xumibsoota dursanii dhufaniiti gochi xumibsoonni ibsan sun akkaataa itti raawwatame yookiin haala itti raawwatame, sababa itti raawwatame, yeroo itti raawwatame, bakka itti raawwatame, akkaataa gochi sun deddeebiin itti raawwatame kan ibsanidha jechuudha.
Egaa isaan kana fakkeenya fudhannee yoo ilaalle salphaatti isiniif galaa. Kanaafuu itti fufnee fakkeenya fudhannee ilaalla. Mee hima salphaa kanaa fudhannu. Fakkeenya fudhachuun dura hima salphaa kanaa fudhannu. Hima kana akkas jedha. Tolaan dhufe jedha. Tolaan dhufe. Egaa himni kuni tolaa kan jedhu gulummoodha yookiin matimaa. Dhufe kan jedhu immoo xumura yookiin gochima. Egaa himni kuni waa lama qofa of keessaa qaba. Matimaa fi xumura qofa of keessaa qaba jechuudha. Ergaa guutuun dabarsa tolaan dhufe. Garuu gaafa hima kana dubbisnu yookiin yaada kana barreeffama kana dubbisnu gaaffileen muraasni ta'e sammuu keenyatti ni dhufa. Gaaffileen muraasni ta'e sammuu keenyatti ni dhufa. Fakkeenyaaf gaaffilee akka armaan gadii kana. Fakkeenyaaf tolaan yoom dhufe jennee gaafachuu dandeenya. Maali namni tokko tolaan dhufe nutti himee yoo ta'e yoom dhufe? Eessaa dhufe? Akkamitti yoo dhufe? Maaliin dhufe? Maaliif dhufe? Kan jedhu egaa gaaffilee kanneen sammuu keenyatti ni uumaa jechuudha. Namni tokko tolaan dhufe gaafa barreessu yookiin tolaan dhufe gaafa nutti himee sammuu keenyatti yaadoleen kunniin hin dhufu. Tolaan yoom dhufe? Eessaa dhufe? Akkamitti dhufe? Maaliin dhufe? Maaliif dhufe? Jennee gaaffilee akka kanaa sammuu keenyatti uumaa jechuudha. Egaa xumibsoonni immoo yookiin gochibsi maal godhu jechuudha? Gaaffilee akka kanaaf deebii nuuf kennu jechuudha. Gaaffilee akka kanaaf deebii nuuf kennu. Kana jechuun tolaan akkamitti akka dhufe, yoom akka dhufe, eessaa akka dhufe, maaliif akka dhufe, maaliin akka dhufe fi gaaffilee kan biroos dabalata kanarraa adda ta'e iyyuu gaaffilee dabalataa iyyuu nuuf deebisuu danda'u jechuudha. Mee itti fufnee tokko tokkoon gaaffii kanneen deebisaa ilaallu. Mee fakkeenya kanneen ilaalaa. Mee fakkeenya kanneen ilaalaa. Fakkeenya tokkoffaa irratti egaa isuma irra deebi'ee tolaan dhufe jedha. Egaa xumibsiin qabu yoom akka dhufe, akkamitti akka dhufe, eessa akka dhufe, maaliif akka dhufe, maaliin akka dhufe wanti ibsame tokko hin jiru. Mee fakkeenya lammaffaa irratti akkas jedha. Tolaan kaleessa dhufe jedha. Tolaan kaleessa dhufe. Egaa amma gaaffii tokkoof deebii argannee jirra. Tolaan yoom dhufe jennee sammuun keenya nu gaafatee kaleessa dhufe. Kaleessa dhufe. Hamma tokko deebiin tokko argame. Tolaan yoom akka dhufe deebii arganne. Akkamitti akka dhufe? Eessaa akka dhufe? Maaliif akka dhufe? Sababa maaliif akka dhufe garuu ammayyuu hin beeknu. Tolaan kaleessa dhufe qofa. Hamma tokko deebiin kun nuuf deebii jechuudha. Itti aanee ammallee itti daballee ilaalla. Tolaan kaleessa konkolaataan dhufe. Ammallee gaaffiin tokko itti dabalee nuuf deebi'ee jira. Tolaan kaleessa konkolaataa yoom dhufe kaleessa dhufe. Akkamitti dhufe konkolaataan dhufe yookiin maaliin dhufe jedhu konkolaataan dhufe jennee deebii akka kanatti deebisuu dandeenya. Maaliif miilaan dhufuu danda'a, fardaan dhufuu danda'a, xiyyaaraan dhufuu danda'a, waan gara garaatiin dhufuu danda'a. Garuu achi keessaa amma tokko deebii muraasa argate sammuun keenya. Kanaafuu tolaan kaleessa konkolaataan dhufe amma tokko ifa. Kan duraa sanarraa ifa jechuudha. Caalayyuu itti daballee mee tolaan kaleessa Finfinneedhaa konkolaataan dhufe. Amma immoo eessaa kan jedhullee gaaffii nuuf deebi'e. Yoom kan jedhu kaleessa jennee eessaa Finfinneedhaa? Maaliin konkolaataan? Amma gaaffii waa'ee tolaa amma waan baay'ee argachaa jiru. Waa'ee dhufaatii tolaa. Amma asirratti waa'ee dhufaatii tolaati. Dhufuu isaa ibsaa jira. Waa'ee tolaa ibsaa jiru. Maaliif kaleessi tolaa ibsuu hin danda'u, Finfinneen tolaa ibsuu hin danda'u, konkolaataan tolaa ibsuu hin danda'u. Kan ibsaa jiran isaan waa'ee xumura dhufee kanaa ibsaa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee dhufaatii tolaa amma tokko barree jira. Kaleessa dhufe, Finfinneedhaa dhufe, konkolaataan dhufe. Kanaafuu caalatti waa'ee dhufaatii isaa adda baafannee jirra. Ittuma fufnee iyyuu immoo itti daballee ilaallu mee. Tolaan kaleessa saffisaan Finfinneedhaa konkolaataan dhufe. Amma caalatti nuu ibsamee jira. Kaleessa saffisaan. Akkamitti saffisaan Finfinneedhaa konkolaataan dhufe. Gaafii kaleessa kan jedhu yoom kan jedhu deebinuu deebisaa. Saffisaan kan jedhu akkamitti kan jedhu deebinuu deebisaa. Finfinneedha kan jedhu eessaa dhufe kan jedhuuf konkolaataan kan jedhu akkamitti yookiin maaliin dhufe kan jedhuu fi deebinuuf deebisaa jechuudha.
Ittuma fufnee amma yuumee ja'affaa irratti itti daballee haa ilaallu. Tolaan kaleessa ganama Finfinneedhaa konkolaataan dhufe. Kaleessa dhufe ganama saffisaan Finfinneedhaa konkolaataan dhufe. Egaa kaa asirratti caalatti waa'een dhufaatii tolaa sirriitti ifa nuuf ta'ee jira jechuudha. Waa'een dhufaatii tolaa ifa nuuf ta'ee jira sirriitti. Maaliif kaleessa kan jedhu amma deebi'oom jedhuuf deebisee ganama kan jedhu isuma kaleessa kan jedhu san gaafuma ganama jedhu san sirriitti jechuudha. Kaleessa kan jedhu ganama guyyaa galgala sa'aatii baay'ee qaban ta'eef kaleessa keessa ganama kan jedhu sirriitti gaafisaa adda baasee deebi'oom jedhu deebinuuf kenne saffisaan kan jedhu akkamitti Finfinnee kan jedhu eessa konkolaataa kan jedhu maalidhaan kan jedhu deebinuuf kennaa deema jechuudha. Itti fufee ammallee torbaffaa irratti tolaan kaleessa ganama saffisaan Finfinneedhaa walga'iidhaaf konkolaataan dhufe. Amma immoo caalattiyyuu sirriitti nuuf ibsee jira jechuudha. Sirriitti waa'een dhufaatii tolaa ifa jira amma. Yoom dhufe kaleessa ganama dhufe. Akkamitti dhufe saffisaan dhufe. Eessaa dhufe Finfinneedhaa dhufe. Maaliif dhufe walga'iidhaaf dhufe. Maaliif dhufe konkolaataan dhufe. Egaa amma waa'een dhufaatii tolaa waa'een dhufuu kun sirriitti adda ba'ee nuuf beekameera jechuudha. Waa'een dhufaatii tolaa amma gaaffii namatti hin ta'u. Maaliif eessaa akka dhufe, akkamitti akka dhufe, maaliin akka dhufe, maaliif akka dhufe hunduma isaa adda baafanneerra jechuudha. Egaa kaa kunniin faayidaawwan gochibsiiti yookiin xumibsiiti jechuudha. Gochibsi yookiin xumibsiiti. Egaa xumibsoonni yookiin gochibsoonni akka kanatti waa'ee xumuura sana yookiin gocha raawwatame sana sirriitti ibsuudhaanii nu gargaaru jechuudha. Egaa asirratti ammayyuu akka adda baafattan kana isinittiin barbaadu xumibsoonni kunniin waa'ee dhufuu ibsu, waa'ee xumuuraa ibsu, waa'ee maqaa ibsu miti. Maqaa isaan duuba jiru sana ibsu miti. Waa'ee xumuura isaan fuuldura jiru sana yookiin immoo gocha raawwatame yookiin gocha raawwatame sana duuba galuudhaan yookiin ittaanan dursanii dhufuudhaan waa'ee gocha sanaa sirriitti ibsu. Waa'ee dhufuu tolaa kaleessa dhufe, konkolaataan dhufe, Finfinneedhaa dhufe, walga'iidhaaf dhufe, saffisaan dhufe jedhanii akka sanatti sirriitti nuuf ibsu jechuudha. Egaa kaa kuni akkaataa itti gochibsoonni yookiin xumibsoonni waa'ee gocha raawwatame sirriitti ibsudha jechuudha. Egaa kaa asirratti akka sirriitti hubattan abdiin qaba jechuudha. Abdiin qaba. Egaa fakkeenya armaan olii keessatti waa'een dhufaatii tolaa kun qofaa isaarratti waa'ee dhufuu tolaa kan ofii ibsu. Kanaafuu yoom akka dhufe, akkamitti akka dhufe, eessaa akka dhufe, sababa maaliif akka dhufe kan jedhu kana deebinuuf hin kennu jechuudha qofaa isaatti. Tolaan dhufe kan jedhu. Kanaafuu maal ta'uu qaba jechuudha? Xumibsoota fayyadamuun dirqamadha jechuudha. Kanaafuu xumibsoonni baay'ee barbaachisaa akka ta'an hubanna jechuudha. Baay'ee barbaachisaa akka ta'an hubanna. Egaa haasaa keessatti nu rakkisu haasaa keessatti hin beeknaa. Maaliif namni kun haasaa keessatti fayyadama garuu kutaa gara barreeffamaatti akka kanatti xumibsoota fayyadamne yookiin gochibsoota fayyadamne yookiin akka kanatti waa'ee gocha raawwatame sanaa sirriitti ibsuudhaan nu fayyadu jechuudha. Egaa kuni waa'ee hiikasaa fi fakkeenyotaa xumibsiiti. Meetti fufnee gosoota xumibsiyaa ilaallu yookiin gosoota gochibsiyaa ilaallu. Mee boqonnaa irratti nuti deemnaa. Tole, walitti deebineerraa. Egaa kaa mee gosoota xumibsootaa ilaallaa. Egaa akkaataan qoqqoodama xumibsoota kana kallattii baay'een ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee akkaatuma afaan garaagaraa keessatti immoo akkaatuma yookiin immoo hayyoota afaanitti kallattii garaagaraatiin qooduu danda'u. Yeroo baay'ee gosa iddootti qooduu danda'u. Egaa asirratti kanan fudhadhu yeroo baay'ee qoodiinsa waliigalaa kan jedhamu qoodiinsa afurtu jira. Isaan kana qofan fudhadhee egaa qoodiinsi isaanii kun akkaataa garaagaraatiin jiraachuu danda'a. Kan biraallee jiraachuu danda'a.
Garuu asirratti barumsa kanaaf akka ta'utti jedhee kanan fudhadhee qoqqoodama afuritti qoodatan fudhadhe. Gochibsii iddoo, gochibsii haalaa, gochibsii yeroo, gochibsii sababaa jedhetanii akka kanatti arfan kana fudhadhe jechuudha. Egaa yoo qoqqoodama gosa biraas argitan gaaffii akkasitti ta'e maaliif akkaataa qoodisisaa ulaagaa garagaraatu hundaa'u ta'a. Egaa kun immoo akkaatuma waliigala qoodisa waliigalaatti iddoo gurguddaa kanatti ramadamaa jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf illee ramaddii arfan kana fudhadhe jechuudha. Egaa kuni xumibsoota iddoo, haalaa, yeroo, sababaa kan jedhanidha jechuudha. Isaan kun immoo akkamitti akka fayyadamnu maal akka ibsan mee tokko tokkoon gaggabaabsinee fakkeenya wajjii fi jechoota iddoo kanatti fayyadamnu walii wajjin ilaalla. Mee gochibsii iddoo haa ilaallu. Egaa gochibsii iddoo kun akkuma maqaan isaa ibsutti iddoo gochi tokko itti raawwatame kan ibsanidha. Iddoo gochi tokko itti raawwatame kan ibsanidha. Egaa gaaffii akkam jedhuuf deebinuu kennu gaaffii eessa jedhuuf deebinuuf kennu jechuudha. Egaa kuni ga'een gochibsootaa yookiin xumibsootaa iddoo kuni gaaffii eessa jedhuuf deebinuuf kennu jechuudha. Guutumatti gaaffii kana nuuf deebisu. Gaaffii kana nuuf deebisu. Iddoo gochi sun itti raawwatame nuuf ibsu jechuudha. Iddoo gochi sun itti raawwatame nuuf ibsu. Kanaafiyyuu gaaffii eessa jedhu sammuun keenya nu gaafatu yookiin waa'ee gochi sanaa gaaffii eessa jedhu yoo gaafatamne eessarraa arganna jechuudha. Xumibsoota iddoo kanarraa deebii sirrii arganna jechuudha. Deebii sirrii arganna. Egaa mee itti fufnee fakkeenya ilaalla. Egaa akka fakkeenyatti jechoota akka xumibsiitti fayyadaman fakkeenyaaf fayyadan keessatti qeessa kan jedhu, ala kan jedhu, gubbaa, jala, duuba, fuuldura, cinaa, maddii, irra, achi, as, ol, gadii fi kan kana fakkaatan baay'ee jechuu dandeenya jechoota akka xumibsii iddootti gashineetti fayyadamu. Maaliif? Egaa jechoonni kun gaaffii eessa nu deebisuu danda'u jechuudha. Eessa kan jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Eessa kan jedhu yookiin immoo iddoo nuuf ibsu jechuudha. Kan jechuun fakkeenyaaf eessa kan jedhu keessa jechuu dandeenya, ala jechuu dandeenya, gubbaa, jala, duuba, fuuldura, cinaa, maddii, irra, achi, as, ol, gadii fi kana fakkaatanii jennee gaaffii eessa jedhuuf deebii nuuf kennuu danda'u jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya mee ganamoon mana keessa jira. Kanaafuu gaaffii ganamoon eessa jira yoo jenne of gaafannee ganamoon eessa jira jennee of gaafannee yookiin yoo gaafatamne mana keessa akka ta'een keessa kan jedhu kuni iddoo inni jiru nutti ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf caaltuun siree gubbaa jirti. Eessa jirti? Siree gubbaa jirti. Siree gubbaa jirti. Egaa akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Gubbaa kan jedhu kuni eessa kan jiru deebii. Akkasuma abdiin fuuldura kee jira. Eessa jira? Fuuldura kee jira. Akka kanatti egaa fakkeenyota armaan olii kana keessatti xumibsoonni fayyadamne kunniini yookiin jechoonni akka xumibsiitti fayyadamne kunniini gaaffii eessa jedhuu fi deebii guutumatti nuuf deebisu jechuudha. Deebii guutumatti nuuf deebisu. Kanaaf eessa akka jedhu kan jedhu guutumatti deebii arganna jechuudha. Maaliif amma ganamoon mana keessa yookiin osoo keessa haynee ganamoon jira kan jedhu akkaataa isaa sirriitti himichi ergaa guutuu yookiin immoo ergaa barbaachisaa ta'e dabarsuu dha'uu danda'a jechuudha. Kanaaf caaltuun jirti ammoo osoo jenna ta'ee keessaa gannee yaadicha sirriitti ibsuu dha'uu danda'a. Kanaafiyyuu caaltuun siree gubbaa jirti yoo jennee sirriitti yaadichi ifa jira jechuudha. Ifa jira jechuudha. Itti aanee gochibsii haalaa ilaalla. Egaa gochibsoonni haalaa kuni akkuma maqaan isaanii ibsu akkaataa gochi tokko itti raawwatame ibsu. Akkaataa gochi tokko itti raawwatame ibsu. Akkasumas gaaffii akkamitti jedhuuf deebii kennu jechuudha. Gaaffii akkamitti jedhuuf deebii kennu. Gaaffii akkamitti jedhuuf deebii kennu. Egaa mee jechoota muraasa akka xumibsii haalatti fayyadamnu keessaa fakkeenyaaf suuta, saffisaan, hatattamaan, sirriitti, jarjaraan, humnaan fi kan kana fakkaatan baay'ee jechuu dandeenya. Jechoota baay'ee tarreessuu dandeenya. Jechoota akka xumibsii haalatti fayyadamnu jechuudha. Xumibsii haalatti fayyadamnu. Egaa sun jechoota muraasa jechuudha kunneeni. Jechoota muraasa jechuudha kunneen.
Egaa fakkeenya isaa immoo himatti gashine yoo ilaalle fakkeenya fi ganamoon suuta miilan dhufe. Egaa maaliin dhufe kan jedhu miilan kan jedhudha. Amma gaaffiin keenya inni guddaanii akkamitti dhufe kan jedhu haala dhufaatii kan dhufu akkamitti kan jedhu suuta miilan dhufe. Suuta kan jedhu kanatu akkaataa dhufaatii isaa gaaffii akkamitti jedhu deebii nuuf kenna jechuudha. Lammaffaa caaltuun hatattamaan hojii xumurte. Egaa caaltuun hatattamaan akkamitti hojii xumurte hatattamaan yookiin saffisaan jechuu dandeenya. Egaa akka kan biraa argachuu dandeenya. Egaa caaltuun akkaataa itti ishiin hojii xumurte nuuf ibsa jechuudha. Kanaafuu caaltuun hatattamaan hojii xumurte kan jedhu gaaffii akkamitti jedhuuf deebii nuuf kenna jechuudha. Akkasuma fakkeenya sadaffaa irratti abdiin dafee dafee nyaata. Abdiin akkamitti nyaata? Dafee dafee nyaata. Egaa akkaataa itti abdiin nyaatu nuuf ibsi jechuudha. Dafee dafee kuni egaa inni kun jechoota akka xumibsii haalatti fayyadamnuu fi gaaffii akkamitti jedhuuf deebii kan nuuf kennan jechuudha. Gaaffii akkamitti jedhuuf deebii kan nuuf kennan jechuudha. Egaa akka kanatti xumibsoota haalaa fayyadamne egaa baay'ee fudhachuu dandeenya. Fakkeenya egaa yeroo qusachuudhaaf fakkeenya muraasa qoon fudhaa isin himaa garaagaraa keessaa galchitanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Egaa kuni xumibsoota haalaati. Inni biraa gochibsii yeroo sadaffaa irratti kan ilaallu gochibsii yeroo. Egaa gochibsii yeroo kunniin akkuma maqaan isaanii ibsu yeroo gochi tokko itti raawwatame nuuf ibsu jechuudha. Yeroo gochi tokko itti raawwatame yookiin itti raawwate nuuf ibsu jechuudha. Yeroo gochi tokko itti raawwatame. Kanaaf gaaffii yoom jedhuuf deebii kennu jechuudha. Gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kennu. Kanaafuu isaan kun akkuma maqaan isaanii ibsuudha yeroo gochi tokko itti raawwatame. Yoom raawwatame? Kaleessa moo, boru moo, itti moo, waggaa darbe moo, bara dhufu moo, bara darbe moo akkasitti yoom kan jedhuu fi deebii nuuf kennu jechuudha. Egaa asirratti jechoonni yeroo ibsan, jechoonni yeroo wanti tokko himuuf ibsanii yeroo baay'ee akka xumibsootaa yerootti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa, har'a, boru, bara darbe, gaafa, sanbataa, waggaa har'aa, torbee dhufu, ganama, galgala, guyyaa, halkan walakkaa guyyaa akkasanatti jennee yeroo kan ibsan yookiin jechoota yeroo ittiin himuu fayyadamnu akka xumibsootaa yerootti fayyadamnaa jechuudha. Isaan kaa gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kennu. Fakkeenya fudhannee ilaallu ganamoon kaleessa dhufe. Yoom dhufe? Kaleessa dhufe. Kaleessa dhufe kan jedhu deebii nuuf kenna jechuudha. Caaltuun har'a galgala hojii xumurti. Caaltuun yoom hojii xumurti? Har'a galgala. Har'a galgala kan jedhu gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kenna jechuudha. Fakkeenya sadaffaa irratti abdiin ganama ciree nyaate. Abdiin yoom ciree nyaate? Ganama ciree nyaate jechuudha. Kan ganama jedhu kuni sa'aatiitti daballee ibsu ganama sa'aatii 2tti, sa'aatii 3tti, sa'aatii 5tti jennee sirriitti adda baasnee xumibsoota yeroo fayyadamnee sirriitti ibsuu dandeenya jechuudha. Egaa xumibsoonni kunniin gaaffii yoom jedhuuf akkuma jalqaba jennee deebii nuuf kennu jechuudha. Gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kennu. Kanaafuu xumibsoota yeroo yookiin jechoota yeroo ibsanitti akka xumibsoota yerootti fayyadamnee gaaffii yoom jedhu yaada sanarraa deebii itti arganna yookiin hima barreeffame sanarraa deebii itti arganna jechuudha. Deebii itti arganna. Egaa sun gaaffii yoom jedhuuf deebii nuuf kennu. Okay, inni xumuraa fi inni afuraffaanii gosoota gochibsii keessaa gochibsii sababaati. Gochibsii sababaati. Gochibsii sababaa. Egaa kunillee akkuma maqaa isaa kana gochibsii sababaa kuni akkuma maqaa isaa hubannutti sababa gochi tokko itti raawwatameef ibsu jechuudha. Sababa gochi tokko itti raawwatameef ibsu. Sababa gochi tokko itti raawwatameef ibsu. Kanaaf gaaffii maal jedhuuf deebii nuuf kennu maaliif gochi sun raawwatame kan jedhu deebii gaaffii maaliif jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Gaaffii maaliif jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Egaa isaan kana mee fakkeenyuma fudhannee haa ilaallu. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf yoo ta'e baay'ee namaaf gala waan ta'eef
Fakkeenya kana ilaalamee ganamoon sababa dhukkubuuf barumsa irraa hafe. Ganamoon maaliif hafe? Maaliif barumsa irraa hafe jennee yoo gaafatamne sababa dhukkubuuf. Maaliif? Sababa hafuu ganamoo. Sababuu hafuu ganamoo gochibsi sababaa kuni nuuf ibsa jechuudha. Nuuf ibsa jechuudha. Sababa maal ta'eef hafe? Sababa dhukkubuuf. Yookiin maaliif hafe? Waan dhukkubuuf. Waan dhukkubuu barumsa irraa hafe jechuudha. Fakkeenya lammaffaarratti caaltuun ganamoo waan jaalattuuf itti heerumte. Caaltuun ganamootti maaliif heerumte? Yookiin caalatti maaliif hin heerumin? Waan ganamoo jaallattuuf ganamootti heerumte jechuudha. Kanaafuu waan caaltuun ganamootti heerumteef sababa isaa nuuf ibsa jechuudha. Waan jaallattuuf. Waan jaallattuuf. Akkasuma fakkeenya sadaffaarratti abdiin sababa dhugaatii baay'isuuf machaa'ee daddarbatamaa deema. Egaa abdiin maaliif daddarbatamaa deema? Sababa dhugaatii baay'iseef. Baay'ee waan dhugeefi daddarbatamaa deema jechuudha. Kanaafuu waa'een daddarbatamuu ganamoo sababa kan ta'e sababa dhugaatii baay'isuu isaati. Kanaafuu gaaffii ganamuun maaliif daddarbatama kan jedhu dhugaatii baay'ee waan dhugeef yookiin sababa dhugaatii baay'isee fi machaa'ee daddarbatamaa jechuudha. Daddarbatamaa jechuudha. Egaa akka sanatti machaa'ee kan jedhamu illee kan waama darbatamuu ganamoo ibsaa. Egaa kan asirratti garuu akka sababaatti sababa daddarbatamuun ganamoo sababa dhugaatii baay'isee dhugee machaa'eef jechuudha. Ganamuun darbataman. Egaa kan xumibsoonni yookiin gochibsoonni akka kanaa kuni gaaffii maaliif jedhuu fi deebii nuuf kennu jechuudha. Gaaffii maaliif jedhuuf deebii nuuf kennu jechuudha. Egaa barumsi keenyarraa waa'ee gochibsootaati. Egaa hamma tokko waa'ee gochibsootaa yookiin immoo ibsaa xumuraa akka hubattan abdiin qaba. Egaa waan gaaffii ta'e yoo jiraate yaada yoo qabaattan karaa koomentii garjallaa viidiyoo kanaanuuf kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo tarii yoo faarzar hubachuu barbaadan barattoota keenya dabalamtanii karaa garee telegiraamii yookiin immoo waatsaappii barachuu dandeechuun isiniin jedha. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Egaa yeroo biraatiin immoo barumsa biraatiin hamma walitti deemutti nagaatti isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa akkasuma mootoraa ishee godhaa isiniin jechuun jaalladha. Hanga barumsa biraatiin argatutti nagaatti turtii gaarii.